abadan abbaan barbaade eenyummaa isaa alaabaa isaa kan Oromoon hin feene kan Oromoon hin fudhanne irratti fe'uu hin danda'u. Yoo Oromoon lafa kanarraa dhabame malee kanarratti namni shakkuun qabu. Abbaan barbaade sa'aa 24 baatee deemuu miti uffachuu miti yoo itti sagade Oromoo irratti fe'uu hin danda'u. Alaabaa Oromoo kan ta'uu danda'u kan Oromoon filate duwwaadha. Hin jiru. Kanarratti shakkuun sodaachuun hir'achuun irra jira. Kun ta'uu qaba. Lammaffaan inni kaanis immoo alaabaa kooti jedhee kan kamiyyuu haa ta'u kan paartii kamiyyuu haa ta'u namni Oromoo qabatee boo harkatti jibbuun dhiibuun irra hin jiraatu. Mirga isaa miti kun. Mirga akkasii eenyuyyuu hin qabu. Irratti dhiibuun qabu. Mirga ofii qabsaa'ee argate malee eenyuyyuu kenneefis miti. Kun baramuu danda'u turre. Bakka kamiyyuu haa jiraan, bakka kamiyyuu haa deemnu, eessattuu haa hojjennu, eenyuufiyyuu haa hojjennu, kan nu ergate, kan bakka nu buufate Oromoodha. Eessa soo deemne, bakka kami soo deemne kana dagachuun salphina. Kana dagachuun of dagachuudha. Dhugaa dubbachuuf Oromoo fi Oromiyaan jaalladhu tajaajiluudhaaf guyyaa tokko miti, sa'aa tokko miti, sakandii tokkodhaaf humna koo qusadheen beeku. Guyyaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'erraa kaasee hanga guyyaa har'aatti. Hamma yaadee fi hamma Oromoon narraa eegoon hojjechuu baadhellee jaalallin ani Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf qabu yoo xinnaate qabeenyin ani dhuunfaa kootti qabu lubbuu kooti. Lubbuu koo Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf dabarsee kennuudhaaf yeroo kamiyyuu qusadhee hin beeku. Kanaaf kana godhuudhaaf haala hundi keenya keessa dabarsine rakkinni nuti keessa dabarsine dukkanni nuti keessa dabarsine ba'aan ulfaataan guddaan nurratti kufee nuyi keessa dabarsine baay'ee guddaadha, baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uti garuu harakkannu haadhamaanuyyuu malee hunda keenya asis kan nu dhaabe asiinis kan nu ga'e saba keenya saba Oromooti. Itoo Oromoon nu biran dhaabbannee qeerrooniif qarreen Oromoo beekaan Oromoo guutuun itoo nu bira dhaabbatee humna nuu ta'ee jabaadhaa itoo nuun hin jenne waggaa 2-3 mitiitii guyyaa 2-3 hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu milkiin keenya milkii dhuunfaa keenyaa garee keenyaa qofa otoo hin ta'in kan saba Oromooti. Kan qeerroo fi qarree Oromoo hundaati waan ta'eef sabni Oromoo nu bira dhaabatee dhalasaa nu godhate nu gorsee nu gargaaree hamma tokkos haa ta'u akka nuti hojjennu nu taasisu isaatiif carraa kanaan Oromoo guutuu galateeffachuun barbaada. Akkasumas hoggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaan jirtan baay'ee waliin dhamaanee baay'ee waliin rakkannee yoo xinnaate saba keenya qaanii jalaa baasuudhaaf rakkina irraa furuudhaaf ana waliinis dhama'aa turre waan ta'eef anis akka nama tokkotti yoon hojjedheyyuu wanti nuti arganne waliin hojjenneet argamsiisne waan ta'eef na gargaartanii hogganaa keenya jettanii na amantanii qajeelfamaaf waa hundaan ani isinii kennu narraa fudhattanii waliin hojjechuu keenyaaf carraa kanaan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas Oromiyaan naannoo qofa otoo hin ta'in madaallii tokko tokkoon fudhannee olaalle biyya guddaadha. Bal'ina qofa otoo hin ta'in lakkoofsa qofa otoo hin ta'in rakkoon jiru ulfaataadha. Oromiyaa hogganuun bishina guddaa gaafata, obsa guddaaf tasgabbii guddaa gaafata, bitaaf mirga dhiyoof fagoo ilaaluu gaafata, baay'ee dhama'us gaafata. Yoo duuba deebinee ilaalle Oromiyaa sana keessa akkasitti galte dukkanoofte sana keessaa baasuudhaaf hojii baay'ee nurraa eegga ture, hojii baay'ee nurraa barbaada ture.
hojii jechuun murtii gurguddaa tarkaanfii gurguddaa fudhachuun nurraa eega ture nurraa barbaada ture etuu sana hin goone taane har'a ifattiidhuma arganne kanayyuu argachuudhaaf baay'ee rakkanna ture sana keessatti akka mootummaattis gareedhaanis haa ta'u akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti murtii hedduu dabarsaa turee jira murtii hedduu murteessaa dhufeera kana godhuun nama iddoo sana taa'ee argeef hubateef tilmaameef barbaachisaa fi dirqama ture hooggantoota baay'ee irratti tarkaanfii hedduu fudhadheen jira dhimmoota garagaraa irratti murtii garagaraa murtii gurguddaa dabarseen jira yeroon kana godhu eenyuun iyyuu jaalladhee eenyuun iyyuu jibbee etuun ta'in kanan ilaalaa ture Oromoof Oromiyaa rakkina Oromoo fi Oromiyaa waan tureef warreen beekees dogoggorees isimuufachiise tarkaanfii kana keessatti murtii kana keessatti hooggantoonni baay'een namoonni baay'een akka jirtan nan amana yaadi koof murtiin koo Oromiyaa fayyisuudhaaf Oromoo fayyisuudhaaf akka ta'e akkanaa hubattanii fi carraa kanaan namni ani miira keessan tuqe isin miidhe yoo jiraate dhiifama akkanaa gootan carraa kanaan dhiifama gaafachuun barbaada akkasumas ummanni keenya baay'ee nu abdatee abdii guddaa nurratti gatee waa baay'eetu eebotuu etuu beela'uu nu eegaa turee jira nus hawwiin keenya beelaa fi dheebuu ummata keenyaa baasuudha kana godhuudhaaf waan baay'ee hojjenneerra jijjiirama baay'ee finnee jirra geeddarumsa baay'ee finnee jirra haa ta'uti garuu har'as yoo ta'e ummanni keenya dheebuu isaa hin baane beela isaa hin baane haala keessa turree fi haala rakkisaa keessa dabarsine walii wal bira qabne olaal ummanni keenya hanga nurraa eegu hin hojjenne nus hanga ofirraa eegnu hin hojjenne haalli keessa turre rakkisaa waan ta'eef kanaaf waan hojjenne akkuma jirutti ta'e ummanni keenya waan inni nurraa eegee etuun hojjetiin hanqatee hafeef maqaa koof maqaa garee mootummaa naannoo Oromiyaa na waliin hoogganaa tureen ummata keenyas dhiifama gaafachuun barbaada kanatti aansuudhaan bakka kamiyyuu haa jiraannu bakka kamiyyuu haa deemnu eessattuu haa hojjennu eenyuuf iyyuu haa hojjennu kan nu ergate kan bakka nu buufate Oromoodha eessa soo deemne bakka soo deemne kana dagachuun salphina kana dagachuun of dagachuudha har'as pirezidaantummaarraa ka'ee bakka biraatti ergama biraaf haa deemu iyyuu malee ergamni koo kaleessaa har'as hin jijjiiramu borus hin jijjiiramu qabsoon saba keenyaa hanga galma ga'utti eebuun beelli saba keenyaa ammanni dhugoomutti qabsoo kaleessa jalqabe akka dhuunfaa koottis borus kan itti fufu ta'uu isaa kabajamaa caffee keenya fuulduratti ibsuun barbaada. Qeerroon maali? Diina jedhee immoo fudhata. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhatte eenyuun bushuu fedha? Eenyuun bushina? Inumaayyuu immoo emerging generation leegaasii dhaaba kana hundi keenya sin turu. Abbaan duraa generation isaa fixatee asirraa ba'ee amma achi taa'ee jira. Lammaanis bor asii ka'ee achi taa'a. This is natural. Natural uumaa kana geeddaruu hin dandeessu. Garuu leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u? Dargaggeessa kana. Dargaggeessa kana lafaa dhufaa jiru leegaasii dhaaba kanaa nu irratti itti laffaane kana fuudhee deemu kana bakkee keessa keessee qaama wahiif laattee eenyu kan leejillee wannoo godhuu danda'u? Hin danda'amu. Humni kun humna akka salphaatti ilaallu miti. Dhiisaa leegaasii keenya kan itti fufsiisu miti. Immediate danger nu diiguudhaaf. Nu fuuldura dhaabbatee rasaasa nyaachifamee jiru. Dhuka'uudhaaf kan qophaa'ee jiru yookiin si ajjeesuudhaaf yookiin si madeessuudhaaf rasaasa
nyaachifamee wannoo nyaachifamee jiru. Kan akkamittiin deebisnee humna misoomaa humna keenya gooneet hojjechuu dandeenyaan itti yaaduu qabna.